Kadagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Senator Barack Obama paartii guddicha kan United States Democratic Party bakka bu'anii pirezidaantummaa biyyaaf dorgomuu kan isaan dandeessisu sagalee argachuudhaan lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa ka jalqabaa ta'uudhaan seenaa haaraa galmeessisanii jiru. Gama biraatiin immoo kanneen dorgommii Senator Obama hordofaa turan lammiiwwan biyya hidda dhalata isaanii lammiiwwan Keeniyaa kaadhimama dorgommii pirezidaantummaa injifachuu isaanii gammachuun simatanii jiru. Gabaasaa Cindy Sen as Washington irraa Derek Cleaner immoo Nairobi irraa ergan tujubeet walitti qindeessee dhiyeessa. Barack Obamaan abbaan isaanii lammii Keeniyaa yoo ta'an haati isaanii immoo lammii Ameerikaa warra adii kan kutaa Kaansaasi. Obamaan biyya Indoneeziyaaf kutaa Hawaii keessatti guddatan. Kibxata darbe deeggartoota isaanii Saint Paul Minnesota jiraniif Barack Obamaan haasaa akkas jedhu dhageessisanii turan. Because of you, tonight I can stand here and say that I will be the Democratic nominee for the President of the United States of America. Galgala kana sababa deeggarsa keessaniin as dhaabadhee an kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii Dimookiraatotaa tufiin jechuu danda'een jira. Hanga gumiin paartii Dimookiraatotaa baatii hagayyaa keessa gaggeeffamutti kan hin xumuramne injifannoon Obaamaa loogii sanyii kurna xiqqoo dura United States keessatti sirnaan beekamaa tureef mallattoo addaati. Xiinxalaa poolitikaa akka ta'an Laarii Sabaato Yuunivarsiitii Virgiiniyaa irraa akka jedhanitti kaadhimamuun Obaamaa akkuma beekamu addunyaa guutuu keessatti waan addaa ta'uu mala. Maatii isaaf qofatu hin taane guutummaa Keeniyaatiif guddina fida jedheen abdadhaa akka inni pirezidaantummaa argatu waaqan kadhadhaaf kabiraa waan baay'ee waan hin jedhu hin qabu jedhu. Ameerikaa biyya yeroo tokko gurraachota saba Afrikaa akka gabraatti bitaaf gurguraa ergataaf dhiitaa fannisaa turte keessatti biyya addunyaa irratti humna qabeettii ishee olaantuu taate kana keessatti gurraachi tokko dorgomee sadarkaa kanarra ga'uun deemsa seenaaf maali jettu? Akkooni Barack Obamaadha gammachuun itti dhagame waanuma malu baga gammaddan jennaan warra Barack Obama akkuma gaafii kee keessatti akeektetti yeroo jalqabaatiif namni gurraachi paartii guddaa Ameerikaadha Democratic Party hoogganee pirezidentummaa biyya guddoo tanaatiif dorgomu waan guddaadha. Akkuma tuutte bara dhibboota hedduudhaaf uummanni gurraachi biyya kana keessatti akka garbaatti laalamaa turanii akka namaattis raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Senator Barack Obama paartii guddicha kan United States Democratic Party bakka bu'anii pirezidaantummaa biyyaaf dorgomuu kan isaan dandeessisu sagalee argachuudhaan lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa ka jalqabaa ta'uudhaan seenaa haaraa galmeessisanii jiru. Gama biraatiin immoo kanneen dorgommii Senator Obama hordofaa turan lammiiwwan biyya hidda dhalata isaanii lammiiwwan Keeniyaa kaadhimama dorgommii pirezidaantummaa injifachuu isaanii gammachuun